hodhan darbaniif Afrikaa kibbaa magaalaa Pretooriyaatti gaggeeffamaa ture kaleessa galgala waliigaltee mallatteessuun goolabameera. Kana hordofees gamaa gamanaa ergaawwan dhagahamaa jiru. Namoonni siyaasaa dhaabbileen idil addunyaa akkasumas dureewwan biyyaa ergaa isaanii dabarsaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed magaalaa Arbaa Mincirraa dhimma kanarratti kan haasa'an yoo ta'u waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana garaa guutuun akka fudhatan eeran. Waliigalteen Afrikaa kibbaa kun gama nageenya buusuutiin injifannoo uummanni Itoophiyaa guutuun gonfatedha jedhaniiru. ደቡብ አፍሪካ ላይ በነበረው ድርድር ኢትዮጵያ 100% ያቀረበችው ሐሳብ ተቀባይነት አግኝቷል። jaarsummaa Afrikaa kibbaatti taa'amaa tureen yaadni Itoophiyaan dhiyeessite guutummaa guutuutti fudhatama argateera. Egaa yaa gootota gaamoo gootummaa jechuun moo jechuu qofa miti. Gootummaa jechuun moo'ichaan booda gaarummaa jechuudha. Erga mo'anii booda dhiifama gochuu jechuudha. Ifa ta'uu waliigaltee kanaan booda biyyoonnii fi dhaabbileen idil addunyaa ergaa dinqisiifannaa fi dhimmoota xiyyeeffannoo argachuu qaban jedhan irratti ergaa dhaamaniiru. Hirphaa gammachuu dabaleesinitti hima. Ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antooni Blinken mootummaan Itoophiyaa fi TPLF waraana dhaabuun uummata nagaaf eegumsa taasisuuf waliigaltee kana mallatteessuu isaanii dinqisiifatan. Blinken waliigaltee nagaa kanarra akka ga'amuuf gumaacha olaanaa gamtaan Afrikaa fi Afrikaa kibbaa taasisaniif dinqisiifannaa qaban ibsan. Ameerikaan waggoota lamaan darban waraanni kaaba Itoophiyaa karaa nagaan akka xumuramuuf dhiibbaa gochaa turte kaasuun ammas biyyi isaanii waliigalteerra ga'ame akka deeggartu himaniiru. Komishinarri gamtaa Afrikaa Musa Faki Mahamat waliigaltee mootummaan Itoophiyaa fi TPLF mallatteessan nageenya buusuudhaaf tarkaanfii barbaachisaa ta'edha jedhan. Gamtaan Awurooppaas waliigaltee waraana dhaabuu mootummaan Itoophiyaa fi TPLF mallatteessan akka deeggaru ibsuun waliigaltichi atattamaan hojiitti hiikamuu qabaa jedhan. Gamtaa Awurooppaatti ministeerri dhimma alaa Joseph Borrell fuula Tiwutara isaanii irratti dursi kan kennamuu qabu bakkeewwan waraanichaan miidhaman hundi deeggarsa namoomaa akka argatan gochuudha jedhan. Dabalataan naannoo Tigraay keessatti bu'uuraaleen misoomaa addaan citanii turan akka deebi'an gaafatan. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Saamo'ii Ruutoon gama isaaniitiin mootummaan Itoophiyaa fi TPLF waliigaltee waraana dhaabuurra ga'uu isaanii dinqisiifataniiru. Murannoo qaamoleen wal waraanan lamaan marii nageenyaa gamtaa Afrikaan hoogganame irratti agarsiisan fedhii nageenyaaf tasgabbii naannoo keenya